السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا دفتوتا في كبجمتوتا كيا جرتوا بقى جراتن بكسين جرتنا وندنا جينا جراتوا فيا كيسني نجا كيسني جرتوا جرجباتني جريني كمي وردفتوتا في كبجمتوتا كيا أروانا لا تكسين كبدي في جرا وانا ران كل زمان يوجدتني كما بيكتني abdiin xiqqoon taaree ture kanaafuu abdii dhiifama gaafachuufi abdiin dura dhiifama naa gochuu didee baay'ee taaree guyyaa 2-3 waan akkasiin taaree na dubbisuullee didee amma immoo saalaadhuma kanatti waameetani akka dhiifama naa godhu isa gaafadha dhiifama isa gaafadha sibnuma funduratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni gizee sa'aatii kana dhufa waan ta'eef amma kaameraa kiyya saalaadhumatti dhoksadhee mana kiyya seeni yoon jeen nattaaree jira waan ta'eef hin seenu mana kiyya kanaafuu karma saalaa kana darbee mana isaatti gala waan ta'eef saalaadhuma taa'ee saalaadhuma taa'ee yeroo inni dhufe dhiifama naa godhi jedhanii dhiifama isa gaafadha akkuma sinnaan jettan jechuudha akka inni dhiifama naa godhuuf isa gaafadha abdiin immoo amma nagaraan jabaatus amma irraa galaa jira sanatti fakkaate guyyaa 2-3 ta'eera kanaafuu guyyaa 2-3 raarinnis namarran turu namnis namatti naaru dhiifama isa gaafadha jechuudha amma saatiin ni dhufuudha kaameraa kiyya dhoksadhee asuma taa'ee mana kiyyatti galuu isoo eega kanaafuu amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofan affeerraa kiyya isinillee du'aa naa godhan isinin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abdiin akka dhiifama naa godhu namni wal loluun dhiisuu waan ta'eef hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namuma walitti bu'a namni waliin jiraatu walitti bu'uun dhiisuu erga walitti bu'anii ka'anii immoo araaramuu waanuma jiru bakka guyyaa 3 gaheera kalaas dhiifama naa godhuunis dirqamamma sa'aatiin isaas gaheera jechuudha kanaafuu amma inshallah har'a dhiifama naa godha jedhee yaada abdiin isinillee du'aa naa godhan abdi come si barbada ma daqiiqa tokko fitti barbada yoo soba ansoo jinaasaa rabbi ta'e ansoo jinaasaa daqiiqa tokko ansoo jinaasaa qabu sin jedha daqiiqa tokko rabbi ta'e ta'a ma daqiiqa tokko fitti barbada rabbi yoo sodaate maal kootu kasitti hima ma rabbi naa qabu ma sitti hima kookka maanatin taa'ee sitti hima maa dhaabatanii namatti amma tajamtanatti taa'ee sitti hima dhaabatee sitti maale ma dhugayoomii filata maal yoo maal aariin sirraan galleessi narraa galtee dabeessaanii maal sa'aatii ma fedhan waan fedhan godhaniituma aariin sirraan gallee hin jettaan maali abdee injakkan ta'uu samoona kana amma badiin kiyya bara ati wata kan balleessi laa balleessee dhiifama naa godhe eessin kadhadhu guyyaa 3 muluu abdii rabbi jedheeti maali dhiifama naa godhe ka ansoo jiin dubbachuun fedhu gacaaltu maal taate dhiifama naa godhetti sii godhe jira kalaas yoo karaarra si arge salaamu alaikum sin jedhu yoo rakkatti si gargaara waan biraa waan takka walitti hin qabnu sin jedhee jira bara namni dogoggoruu isa dogoggoree dhiifama sin jedhame an dhiifama kan keen fedhu sin hin jenne kaleessa kanas namni dogoggoraati ila dura waan balleessite sana gartee taate amma wanti sun waan ballee waan isa amma fedhan dhiifama namaa jedhani yaani atummaan akkamiin laatan ani gaa yeroo sana nanaale yeroo sanaale amma kalas dhiifama si godhe balleessaa koo beeke dhiifama si goofadhe dhiifama naa godhe durdursotani an dhiifama si godhu duratti maaltu balleessaa kan keeti maaltu badii kan keeti maal argitee dhiifama gaafatti natti yookamoo namatu si ergee jira namatu akkana jedhiini siin jedheeti jette malee kun yaada kan keeti miti ta'e mee maal argitee dhiifama ani waa obsaan ta'e kan namni naan jedhu atiifoo obsaan maa hojiirna obsaan namni jeeja malaan maa nama guddaati an nama yaada qabudha argine namni yaada qabu waan akkasii namarratti hin dalagaa ana namni fuutee akka isaanitti wanna namarratti argitu kana nanaadha ajjiitti naare sillee miti ajjiitti naare sitti nimne dura waan ajjii tokko natti fidini duraan dursa sitti meedame abdiyaati isa baadiyyaatuma qabduumu waan goote amma deebiteeti dura meelatti natti ifa babaasii wanni hin balleessi kana hidhinatti annaan ifamaan jiru yaani ani duraan dursee waan ajjiin barbaadu waan ajjiin natti fidini siin jedha maaliif jette kanumaa maaf jette inni ramadaana keessa akkatti naa rabsin arginaadha akkatti sageeffatu waan fedhe akka fedhe si arabsu inni amma si arabsu wanta waggaa meeqaadha akka kuwaasi lafa kanarra siriitu maaliif yoo san dide maal didi yeroo inni akka kuwaasi siriitu yeroo inni galgala siriitu yoo ganama siriitu yoo inni lafarra siriitu leesh hanga mataa kan keessira quuncoo tokko yoo inni yeroo inni akkasi godhu san maaliif inni akkana godhee jiru hin ta'u jedhin kana amma jijjiirame qaba dhageeffatu ramadaana
inni nu uffata bituu sii bituu fi miti ija kan kee arguu inni fedhan qabne mana namaatti ganda namaatti itti dhaqee mucayyoon tun kophaa jirti daa'ima waliin jirti daa'ima kan kee harka qabdiiti uffata iidaatti jedhee inni niin dabaan sun inni niin dhagaan sunuyyuu tole jedhee osoo wanta kana karaakkarin liqeeffate hatee akka inni nuu baala hatullee kana dhullee kun osoo hongeessine akka isiitiif miti akka rabbiitiif fudhachoo diddee kunoo mana namaa si kaayee fi fudhachoo diddeetii hodhu itti kenninaan jedhe. Ati guyyaa iidaa san uffattee hiriyoota tantee waliin haantiin bashannantu kan fuudhee si kenneeti. Fudhattee kaatee viidiyoo fi koomentii nama laaltee fuuteeti namni ijatti uffata facaasananti. Galanni kiyya kanaan deebi'ee. Naarse gaawajjiin naarse. Mee caaltu waan kan kee amma booda dubbachuu asiin durallee wanni ati na goote wanti qaamti. Maalin sa godhe naarse? Maal si godhataa yaadda? Maalin sa godhe? Ati dhageeffadhu guyyaa meeqan icciitiin gurbaan kun akkana malee hin qajeelu gaafa ansiin jedhu kaameraa keetti akkana malee hin qajeelu naan jedhee gurbaan kun waan ansiin hime guutuu ajitti himta. Waan inni si gorse guutuu atama bar ofuma keetti balleessite dhugaa siin maali. Maana dhiifama siin gaafanne sallee. Dhiifama siin gaafanne argine waan feete balleessitee kaatee dhiifama siin gaafanne waan feete goote gaaddisa mataatti dhugaa siin jiran. Uma feete balleessitee waan dhiifama siin gaafanneetti. Ati takkaa waa balleessitee beektu? La an balleessullee dhageeffadhu an balleessullee waan jabaate akkana hin balleessu waan ammoo anaaf jecha anama guyyaa san uffata san hiriitii tan teettis suyi bitee hoolli siin jedhee akka ta'e yoo kaajjiitii siin jedhe narraan fudhanne waan beekuuf leesh simaa yaadee siif sobe sababa kan kee geejjibeechi amma guyyaa san gurbaan kunuu anaaf jecha ana sobeeti. Karaa uffadheeti maal jedhisan jenne gabbaatee waan jettin beektacha. Waan isaan fedhu gal isa mina arrabse dura san arrabse miti abdi sagalee na argina arrabse. Sagalee na arrabse tee nam mul'iste viidiyoo waraabee ani yuutuub warra arge malee waan tun akkasii sagalee inni si arrabse ani yuutuub warra arge malee. Inni asitti namne. Dhugaa sii maana anama eega dhiifama jette dhiifamni kaabbiiti an dhiifama si duduu fi miti kana sin jedhaa jiru. Haadhaa of barattu malee dhiifamni karaa biitan dhiifama sii godhee jira. Uummata akka rakkoo hin jiru garuu waan akkanaatti hin deeminati. Sitti hin deebi'u dhiifama naa godhamu. An dhiifama sii godhee jira garuu itti hin deemin jaalladha. Lapheerra naa godhe gaa. Sii godhee jira maa lapheerra dirqama jechuu qaba iyyuu qaba. Yeen akkuma dubbatti na dubbisi kalaas. Si dubbisa kalaas rakkoo hin jiru. Dhiifama naa godhette dhiifamni karaa biiti garuu waan akkanaatti itti hin deemin. Hajjii kanallee yoo taate qaama ol baatee uffata isaati hoo dhuguu waan dhaabdii uffata isaa akkamiin akka uffata diinaa goote kama dura jaalattee itti heerumte kan. Kalaas kabaja keetti jecha fudhadhe kalaas. La abadan kabaja kiyyaaf guyyaa san fudhatta viidiyoo narratti guyyaa darbite san kabaja kiyya dhiitte an garuu ati waan agaragamu narratti hojjettee jirta siin fedhu yookaan waan ati dhiifama siin godhu siin jira dhiifama siin godhee jira uummata akka rakkoo hin jiru. Dhiifama sii godhee jira. Ati garuu waan akkanaatti ittiin deebiin. Akkuma dhawwaltan morollee walitti deebiin keessan hin hafu. Isa rabbi beeka. Isa rabbi beeka. Nama amala kan keen beene soo gata musuu inni as keessa baafate siin jedhe guyyaata. Haadaa bakka guddoota. Ana amala kan keen. Leeshe maaliif naada fitti godhu? Ajji macha haada fitti godhaan? Dhiisa argine waa meeqa argine miti. Waa meeqa namni nama meeqatu waa meeqa si gargaaruuf. Waan kana godhachuun gargaartee tumaan si'ii himtu qoba dhageenya. Ramadaana keessaaf iida booda irraa eessa jiran? Ani bakka jiranuu baruun fedhu bakka barbaadaa jiraatu. Amma osoo inni intala wayii fuudhee siin jedheeti bakka haadha ofi goota. Maaliif naada ofitti godha dhiirra jibichaadha mooyi? Dhiirra guutame maaf naada ofitti godha? Asiin dura waan akkasii. Mee asiin dura akkas maal jirre? Yeroo isa dadhabnee numaayyuu isuma kanatti isa dadhabneeti. Irmaayyuu si haayuu yookaan jennee nu afaan kutannee abbaa feetettuu heerum taate daa'ima tantee tana yoo fuute namaayyuu kennite yoo feete warraayyuu kennite abbaa feetettuu heerumta abbaa feetettuu si gurguruu dandeenya dhugaa yoo dubbanne caaltu ati nama miskiina yoo siin jennu yoo barbaade na waliin jira qabdiin faa akka naan jedhina guyyaa meeqatte hajjii dhufee dhagaa bate bakka hojii kiyyaate. Caaltu hin jedhamu waan akkasii hin jedhamu ati amboruuf boonnaa dhalaadha. Dhiirri hajjii qofaa miti dhugaadha garuu atillee hajjii irra jaalala qabda. Jaaladhee karaa sama jaalala isaa dhiisire. Amma immoo shanaaf yoo akkasii miti amma guyyama tokko akkasii miti isinillee walitti hin araarsinaa inshaallah rabbi jedhe
أنا لا رسام في الأرقام سايم في. Akkas yaani yoo amma kanuma naamte mu كانوا ما في سوا. rakkoon jiru masii godhee jira. إيش كذا؟ Uumaa takka rakkoon. Imam dalagaa irraallee ari'anii bara qoon qabdaan الرار يعني. irraa ari'amu badii wayii balleesse irraa ari'anii akkasumaan inni irratti jirullee waan nyaatee dhugullee ta'ee namni kun jaarsa kan keetii yoo rakkataa jiraatellee بقى الرار يا بيمان لك الشيء ممكن سايا وعاري يعني أنا جا. woola sima rakkata. ما أظن ركزت. Isuma bada jettuun kana guyyaa idaa uffata san dhosseellee taatu sii kennu. ما أنا بدي. Meeshaa dhiira namaa irra badaa jaarsa kan keetii sii wayii. Hundaafuu si hubatte gaariidha na fakkaate. أنا بدي جاي سكر الديرة. Na hojii irraa baay'ee jira na fakkaate garuu. بقى الرابع سنة نقدر وكاسة. Hawaasa akkasii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo kana fakkaata. Abdiin illee galatooma kabajamu. Otuma natti lolu otuma of nyaatu dhiifama naa godhee jira. Dhugaa isinillee galatooma ulfaadhaa kabajaman isinin jedha. Isinillee akka abdiin dhiifama naa godhu du'aa naa godhu keessaniif galatooma naa jiraadha. Naa kabajaman isinin jedha. Amma dhuma sagantaa kiyyaatti waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaan isinin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Fayyaanaa ta'a warri mana kiyyaaf haaraa taatan maatinaaf ta'an isinin jedha nagaatti.